Yesus Kristos waaqa akka hin taane hubattee? Tole dhugaadhaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre hoo hubattee jirtaa? Waaqa tokko malee akka hin jirre. Hubaddeen jira. Tole sillaasee wanti jedhamu macaafa keessa hin jiru maqaa abbaa maqaa ilma maqaa fura qulqulluu jedhanii sadii bakka tokkotti walitti cagadanii waaqeffatuun macaafa keessa akka hin jirre garuu rabbi tokkicha bichaa akka gabbaramu yookiin isaaf qofa akka sagadamu hubattee? Hayyee tole kanaafuu gara islaamaatti seenuudhaaf waan jedhamutu jira jecha lama jedhamu jira waan sana na waliin jettee gara islaamaatti seenuudhaaf qophaa'aadha? Tole maashaallah osoo danda'ame Yasmiin sitti buttee xiqqoo ishii wanna jette Yasmiin silkii itti butimee xiqqoo ishii yookaan akkasitti si kaasin akka akkasitti ebbomaa akkasittitu bareeddanii maa ofirraa fageessitu hayyee harka kee akkas godhiitiin afaan itti fuuf inshaallah waan hin jedhu. Tole akkasitti qabadhu kaa xiqqoo ishii si dhoskee jira akkasitti ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu dhugaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre ragaanan baya Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa ba'eera. Yesuusis ergamaa rabbii fi gabricha rabbii malee waaqa akka hin taanee fi aangoo waaqummaallee akka hin qabne keessa kiyyaan hubadhee arraba kiyyaan ragaa ba'eera. ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبليتكين الحمد لله رب العالمين ربي الإسلام تستفيده الله أكبر بقى ربي سبحانه وتعالى إسلام ما السدبلة يلي بقو سرا يمي أمتادك بارعدك مانين توقع الخالق يا ربي يا الله بديكونا ديسي قبر ما سما Kadu Yesusi duga Allah nistokuma Yesus wakantane hinta usgonkuma Yesus wakantane hinta usgonkuma wakadana jedu yerosami jiru wakana masjedu osola fajiru wakana masjedu osonyata Giro nyanni si fimalu ya gofta razaku karragahin qabne ya waral kalbu yellኝ በጎ ስራ የሚያመጻድቅ ባሪያ ደካማ ነኝ ታውቃለህ ያ ረቢ ያ አላህ በዲኮና ዲሲ ገበረ ማሱማ ገበረ ማሱማ كانوا يسوسي بليتكين الحمد لله رب العالمين ربين غير اسلام ما تشسفيده اجا اسلام مان
karaa dhugaa karaa jannataa karaa itti rabbii subhaanahu wa ta'aalaati walitti dhufanii islaamummaa kanatti gaafa dhufnu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi ta'uu isaanii fudhachuu rabbi tokkicha dhugaadhaan ka gabbaramu isa malee kan hin jirre ta'uu gorgisiis ta'e Mikaa'elii Gabreeliinis ta'e Maariyaamiin hararaan booddeetti jaraaf bakka kennanii sagaduun hin jiru jechuudha. Kan rabbi faana walitti nu fidu gorgisoo yookiin Maariyaamii yookiin immoo Gabreelii osoo hin taane sumatu rabbii kana gaafateenna waaqayyo kana Allah kana fuuldura dhaabbatee yaa waaqa kiyya waan hin barbaade naa kenni yaa Allah bakka yaade nagaa yoo jette gidduu kee nam tokko osoo hin galin ati rabbiin haasa'uu dandeessa jechuudha. Yeroo ortodoksii keessa jirtu malee karaa Gabreelii, karaa Mikaa'elii yookaan karaa Yesuusii yookaan immoo karaa Maariyaamii yoo hin taane waaqayyo wal qunnamuu hin dandeessu ture. Maaliif jenna ammaalaajiidha jedhameeti kan beektu akkuma ortodoksii keessatti jirutti ammaalaajii tokkoon barbaachisu siif rabbi gidduutti yoo ati garaa qulqullummaa keetti rabbii kee kadhatte rabbii si dhagaa. Rabbiin Quraana isaa keessatti boqonnaa lammaffaa keessatti maal jedhe yoo garboottan kiyya si gaafatan ani isaanitti dhihoo hin jira naa kadhatanii ani isaaniif nan dhagaa jedhe ilaal. Naa kadhatan nan dhagaaf nam tokko gidduu keessa inuu barbaachisu ati rabbii kee kadhadhu rabbiin kee si dhagaadha. Yaa Gabreelii koo yaa Nabi Muhammadii koo yaa maaloo koo yaa minaaminteeshinii koo hin jiru. Yaa rabbii koo jennaan rabbiin dhagaadha jechuudha. Garuu immoo jedhe waadaa inni gale tokko maal jedhe natti amananii waan ani jedhaa fudhatanii yeroo sana qarra qajeelummaa irraa ta'u jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Kanaafuu ati islaamummaa kanatti kan dhufte ortodoksiin akkuma jedhamu iyyuu macaafa warra ortodoksii keessatti macaafa Eksmaaros jedhamu keessatti macaafa waa'ee uumaa irraa dubbatu irratti fuula 202 irratti maal jedha dubartiin tokko gaafa bultii 80 dhalattee kiristinnaa kaati dhiirri tokko immoo dhalatee gaafa bultii 40 kiristinnaa kaa yookaan abbaa kiristinnaa qabatu akkuma ati beektu iyyuu jechuudha. So gaaf sana dubartiin sun kiristaanummaa keessatti seenti. Gaaf sana gaafa bultii 40 inni sunis islaamummaa seena. Maal jedha abbaa macaafa sana namni sun otoo intalli kun utuu bultii 80 gahiituu duute beeta kiristaana keetti hin qabbaramtuu jedhe. Maaliif jennaani muslima taate waan duuteef. Dhiirri tokko utuu bultii 40 gahii yoo du'e jedhe beeta kiristaanii keessatti hin qabbaramu. Maaliif muslima ta'ee du'e waan ta'eef. Ammoo bultii 40 gahee dhiirri tokko yookiin dubartii tokko bultii 80 geesse yoo kahaniin sun yookiin lubni sun itti mamee dhaqeedhaa xammaquudhaa baate lubni sun itti gaafatamaa ta'a jedha. Ammoo yoo maatiin immoo itti muudhaa baatan maatii sanatu itti gaafatamaa jedha macaafni. Saniifuuti ati alhamdulillah amantii jalqabarra dhalatte keessaa jarri kiristaanummaa yookiin si cuuphanii cuuphaadhaan kiristaana siin jennaan har'a immoo islaamummaa irratti dhufte. Islaamummaa waan ati irratti dhalatte waan taateef jechuudha. Saniif obboleettii kiyya baga gammadde baga rabbiin islaamummaatti achi si fide jabaadhu islaamummaan barumsatti haajoma itti seenuu qofa osoo hin taane Quraana illee barachuu dhaggeeffachuu hiika isaa baruu akkaataa salaataa illee rabbi keetiin walitti dhiyaachuu jechuudha. Siif rabbi gidduu wanni tokko akkan seenne irratti kana waliin wal qabatee rakkinnii fi waan garaagaraa hiriyoota keerraa jibbaa dhufuu danda'a. Akkamitti islaamummaa seente maatii keerraa dhufuu danda'a. Yoo abbaa manaa qabaatte abbaa manaa keerraa dhufuu danda'a. Waan hedduu irraa sitti dhufuu danda'a. Maatii keerraa dhufe obsiti waan baratte isaanitti himi. Yoommoo hiriyoota keerraa dhufe obsiti waan baratte jaratti suuta jedhi. Rakkoon tokko hin jiru. Barumsi immoo namoota dabartee waan biraa hubachiistu godha waan ta'eef jabaadhuti baradhu. Simititi warra biraallee akka islaamummaatti fiduu rabbiin subhaanahu wa ta'aala taasisa jechuudha. Sa'aatii dheeraa akkan fudhanne warra kaaniif carraa kenneen gara keetti dhufa. Inshaallah akkuma barame Ustaaz Hamdii irraa jalqabeen Khaalidii fi Mahamaditti darbe inshaallah wanna jedha. Abbuun kun illee kiristaana ta'een beeku shaadaan na bira jirachaa ture. Yeroo fixanii jettaniin gaafattaniini Ustaaz Hamdii yoo jiraattan maayikii banadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو والله يا أبو قمتشون أن قمدر الله أكبر الحمد لله. أبو لينشاف لينشاتو مالي والله سلا لينشا كبادي لينشا هبا خدني والجلسي تريسا كب ورب الكعبة أستاذ نشيدات تي في شهادان والمرة ديمتي أجائب ربيتي أكسبه نشيدات سني في شهادان أما أنت اتي قرتي والفانا كانت اتي